Drive godhaa jiranii jira. Bakka sagalee sana Abu Mu'aaziin hin buusa. Abu Mu'aaz jalqaba ture. Abu Mu'aaz jalqaba ture. Dhagaarta bolesso. Dhagaan jira Abu Mu'aaz waan hundumaa dura ture jibbadhu. Eeywa sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture min Abu Mu'aaz waan hundumaa dura ture. Abu Mu'aaz Waaqayyoon bira ture. Abu Mu'aaz Waaqayyo ture. Okay. Sensiin kennaa wanti kun. Eeywa. Abu Mu'aaz Waaqayyo ture ka jedhuu fi Eeywa. Abu Mu'aaz waan hundumaa dura ture ka jedhu. Galatoom dhaggeeffadhu. Yesuus fakkeenyaaf amma waan kana Yesuusiif kennitan miti isin. Akkasuma akkas miti. Eeywa. Yoo Yesuusiin finnee bakka kana buusnee sagalichi jalqaba ture. Sagaleen sun eenyudha? Annaa Waaqayyoodha jettu sin. Yesuus maalii yoo jenne Waaqayyoodha jettu. Kanaafuu Yesuus maal ture? Jalqaba ture moo ture? Jalqaba ture. Ayyee Yesuus jalqaba ture. Yesuus immoo ani sagaleedha jedhee bakki inni itti dubbate jira wangeela kana keessatti kana dhagaaffiin koo. Sababaasa kana abbaan fedhe bakka sagalee kanaa bu'uu danda'a. Bakka itti Yesuus ani sagalee kanan ture jedhee dubbate hin jiru wangeela keessa. Jira? Amma bakka itti Yesuus ani sagaleen ture jedhee dubbatu hin jiru. Kanaaf achi nama barbaanne galchuu dandeenyaani? Ati iyyuu galuu dandeessa. Fudhatama hin qabu. Maaliif Yesuus waan hundumaa dura akka ture macaafni dubbata. Okay. Yesuus sagalee Waaqayyo akka ture. Yesuus sagalee dha moo sagalee? Gaaffii gabaabaa. Mul'ata Yohaannis keessatti Yesuus sagalee Waaqayyo jedhamee dubbatameera. Isa dhiisi. Garuu Yesuus ani sagaleedha jedhee dubbateera. lakki isa kanaaf ani Allaan Waaqayyoodha jedhee dubbateera na deebisuu idda kana dura. Ani akkasii waan jedhu lammaffaan hanga. Siifin deebisa kun amma Allaan ani Waaqayyoodha jedheera ragaan siifida. Kana xumurree kaaniin. Siifin baasa. Dhaggeeffadhu. Yesuus ani sagaleedha jedheeraan fedhe gaaffii gabaabaa eeyyeen miti. Yesuusi literally ani sagaleedha jedheen dubbanne. Ati immoo Allaan ani Waaqayyoodha bakka dheefuti. Dhaggeeffadhu. Yesuus ani sagaleedha jedhee dubbateera moo hin dubbanne gaaffii gabaabaa. Literally dubbachuu dhiisuu miti. Dubbachuu dhiisuun eenyummaan jijjiiru. Jijjiiruu baate ani sagaleedha jedheera Yesuus. Ani sagaleedha kan jedhu hin jiru. Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyooti kan jedhu garuu mul'atu Yohaannis keessaa. Galatoom ela ulfaadhaa. Arraakaa isaatii namoonni Yesuus Waaqadha jettan sagaleen sun Waaqa jedhanii kiristaanonni waan amananiif Yesuus ani sagalee sanadha waan hin jenneef Yesuus Waaqa miti. Wangeelli Yohaannis boqonnaan tokko lakkoomsi tokko Yesuusin hin ilaallatu. Gara gaaffii keetti nas deeba. Gara gaaffii keetti nas deeba gaaffii kee na gaafadhu. Baasii lafatti Allaan ani Waaqayyoodha jedhe. Allaan ani Waaqayyoodha bakki inni jedhe kana barbaadde? Ayyee ani Waaqayyoodha. Ayyee galatoom. Okay. Mobaayilii lama qabdaa? Kun mobaayilii asirraa miti si baasanii. Okay. Galatoom. Quraana suuraa Xaahaa boqonnaa 20 lakkoomsa 14. Baasi. Baasii fi eenyu innumta mattaan Ahmad baasiif. Okay, nan baasash. Kunooti. Dubbisi. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة للذكر لقمتي أني الله دا أنا مالي لقان قبر من هنجرو أنا قبري على نوك ياف صلاة السيران صلاتي أجيسي بوليسو لكن ما كان واقعي نجيني وش أجيفدو طلها آيات قرآن سنة ترانسليتي أفان روموتك أبي أني Waaqayyoodha. Innani ana Allahu. Bakki jedhu kun ani Waaqayyoodha jedhee si fida afaan Oromoo isaatiin translate godhi itti qabi. Ana kan itti qabu hin qabu kaameraa. Jalqaba ustaad akkasiin dura
mucamman kun eenyu Waa'ee kiyya dhiisi. Waan gaafatamte qofa deebisi. galjimeeti guyyatti yeroo Feesbuuk dhibbata akka maqaa jijjiirrattee tuma deemta akkiniin siin jee waaqayyoon ani waaqayyoodha jee jira macaafa keessatti. Si'a hedduu irra deebi'anii waaqayyoodhaan maqaan koos bara baraan sanuma Afaan maaliitiin akkas jee? afaan Oromootiin. Gaafa Isaayyaas raajichaatiin ani waaqayyoodha malee waaqayyoon kan biraan jiru juusan Isaayyaas raajicha afaan maaliitiin isa dubbate waaqayyoon afaan Kitaaba afaan maaliitiin Oromoo irratti afaan Oromoon barreeffameera. Isaayyaas Oromoo qaba, raajichaatti sirriitti afaan afaan maaliin Oromootiin dubbatee siin dubbisa. jeen barreeffamuu siin hin jenne afaan onosmos abbaa gammachiis dheengadda barreesse kanaan sii gaafachuu jira kaniin siin jechuu jiru. Yafallagee kun an keessa sagaleessa Afaan barreeffame fidetis. Isaayyaas raajichaa dubbatee afaan kamii siin jee Maqaan waaqayyo. waaqayyoo jedhu quraana keessa hin jiru. Gonkumaa Afaan kamii waaqayyo Waaqayyo illee hin Isaayyaas jiru. raajichaa dubbatee siin jechuu jira mucaa. hin jiru. Waaqayyoon afaan afaan Oromoo kamiin fakkaatu Isaayyaas raajichaa dubbatee siin jechuu jiran gaafii kiyya. Quraana afaan Oromoo harkaan qaba. Waaqayyoon Maqaa afaan kamiin waaqayyo jedhu quraana Isaayyaas irraa raajichaa fidi. dubbatee mucaa gaafii kiyya naa deebisi. Waaqayyoon afaan kamiin Isaayyaas raajichaa dubbate. Afaan Oromootiin dubbate. Ragaa naa kanne afaan Oromootiin Isaayyaas dubbate kan jee. Kan Isaayyaas jedhe kana abaluu Ani jedhe kana quraana abaluu jedhe dhageeffadhu mucaa. kana abaluu jedhe ragaa abaluu jedhe baasi dubbisi callisi. Dhageeffadhu Abdul Pente akkiniin siin jee. Abdul Ani rabbiin kiyya quraana arabiffaan buusuu fi wanni inni quraana keessa dubbate guutuun afaan arabiffaatiin akka rabbiin kiyya quraana buuseen siif kanna Isaayyaas raajichaatii fi raajota macaafa keessa jiranitti waaqayyoon afaan Oromootiin dubbachuu isaa ragaa kan. Ishi afaan Oromootiin ani waaqayyoodha kan jedhu quraana keessa hin jiru. Maa quraanni afaan Oromootiin bu'e? Maal bu'anni eessaa bu'a? Jalqaba quraanni afaan Oromootiin bu'e. Quraanni hin buune. Quraanni hin buune biraazar. Jechatu dhufee jechi immoo kitaaba miti. Ati mekkiniin siin jee dhageeffadhume. Mataa kana qafoo gootee guyyuu sumattiin hima bakka nuti deemnu nu jalan deebii yookaan taa'ii baradhu siin jee sitti himu jiraami. Yookaan taa'ii baradhu yookaan deemi mindaa keetti nyaadhu. Nu jala deemtee nun cinqin gaafii gaafachuun beektu deebisaan beektu macaafan beektu quraanan beektu. Maaf cinqamta ragaa qabaannaa maa cinqamta? Deemee. Maa cinqamta dura qabaatte? Iji ustaad arraa mitila takka maqaa naziif godhata takka maqaa maarree diinii godhata takka maqaa maarree musliimaa godhatee deemu quraana irra kaayyatee dhufa. Sodaa fidaa jedhi kunati rakkoon qabu maaliif warra kaanitti agarsiisna xalahaa itti agarsiisa innanii an Allah kan jedhu kuni ani quraanuma irratti wanni irratti qaba tiraansileetii afaan Oromoo. Tiraansileet godhiif allaal kiristaanni mee waan takka isinii hima kiristaanonni dhuftan yoo gaafii nu gaafattan seeraan dhageeffadha ragaan isinii kanneen yoo gaafii isin gaafanne seeraan ragaa wajjin nuuf deebisa. Mucaa arraan beeku ustaaz guyyuu maqaa jijjiirratee dhufa piroofaayila quraana irra kaayyatee maqaa musliimaa moggaafatee nu bira dhufee ta'a an takka ani musliima jaha. Takka musliima irraa hin deeme jaa, takka xeentuma jaa, takka ortodoksii jaa, takka amantiin qabu jaa yeroo nu wajjin haasa'u. Maqaa jijjiirratee kanuma fiiga. Nan hubadha xalaa kun maali beektaa? Adaduma kijibaa adeemanii. Isiniif haa ta'u. Dubbachuun hin danda'ama. Hin dubbattaa obsi. Hin obsi maamaa koo. Ela xalaa akkamidha beektaa? Amma fakkeenyaaf waan inni amma dubbate kana irratti yoo deebiin kennamu namoota meeqatu irraati hubata waan kana. Isa buufnee deebisaa kanneen malee. Akka selaa kuno. Kuno. Please gidduutti natti. Wanti yoo obsaan eeggadhu meetee rabbii maaliif obsa dhabdame? Elaa kuno dubbisiif. Dhugumatti ani rabbiidha ana malee waaqni biraa hin jiru kanaaf ana gabbarii. Kadhannaa yaadannoo kootiif dhaabbadhaa. Dhugumatti ana malee waaqni biraa hin jiru jaa kuno afaan Oromoo yeroo turan silattu Arabiffi. Waaqa kan jedhu quraana keessa hin jiru jedhee ka'eemi kuno gaafa tiraansileet godhan kana al takka yoo na eeyyamtanii afaan Amaariffaatiin osoo baasinatti tola ustaaza koo al takka daqiiqaanuma takka na eeyyama. Tole baasi. Ishee kana keessummeessu dhalaan itti aansee.
እሺ ኡስታዝ ኩኖ ሱራ ዲግደመፋ ሱራ ጣሃ ለኮብሰ ዮኪን ኢሞ አያ ኩዳ አፍረፋ irratti maal jedha እኔ አላህ ነኝ jedha አኒ አላህ ዳ ሲኒ ገሌ ያለ እኔ አምላክ የለምና ተገዛኝ አነ መሌ ዋቅኒ ቢራ ሂንጅሩቲ አነ ዋቄስ ዮኪን ኢሞ አናፍ ቢተሚ jedha ሶላትንም እኔን ለማውሳት ስገድ ሶላተስ አነ ያደቹዳፍ ያደኖ ክያፍ ሰላተ ሰላቲ jedha ኩኖ አፋን አማሪፋ irratti seeraan hiikamee jedha ኩኖ ገለቶማ ዲፋማ ሲንጀራ ዱባዲ ኡስታዝ አከኝ አብሽር አላህ አትፉፍ ኮይሱ የሮ ዱባድ የሮን ገይሴ ኦዬ ነጋን ስኒፋቶ አሜን ሴቪላ ያተው አሜን iddoo amma Isaayyaas irratti Isaayyaas boqonnaa ana duwwaatu waaqayyoodha ana malees fayyisaan kan biraan hin jiru iddoo jettan irratti as darbee jechuudha macaafuma Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 14 kaasee hanga 18tti yeroo dubbifannutti yookiin hanguma 20tti iyyuu dubbifachuu dandeessu. እሺ Maal jedha isiniin dubbisaa yookiin immoo baafadhaati dubbisaame. dubbisameeti Waaqayyo kuni iddootti Yesuus ta'edha jechuudha bakki kun. Yesuus warra Israa'elii duwwaaf ergamee jettu miti reessin. Garuu asitti maal jedhaa? inuma Isaayyaas keessatti Yesuus ta'e osoo Maatiyos hin dhufin Qo'aa kaama Israa'el jettu isin Israa'elii miti Israa'el duwwaaf ergamee jettu miti yeroo hundumaa. Garuu bakka kanatti maal jedhaa? akkin dogoggora sirreeffachaati dogoggorri ati sirreeffattu isin warri musliimaa Iyesuusiif ergame Iyesuus Israa'eliif ergame jettuumi osoo hin taane Iyesuus kakuu haaraa keessatti Israa'eliifin ergame jedhaami jee akkasitti dubbadhu. Qo'aa kaama bakka kanatti Israa'el osoo hin taane Waaqayyo yeroo Israa'eliif ergame jedhutu asirra jira kaa. dhageeffadhume osoo nu hin taane kan Israa'eliifin ergamee jee afaan isaatiin dubbate Iyesuusumaati intalti Oromoo waaqayyisaa jirtu kanaatu ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne walaa Oromoo walaa Amaara walaa Tigree walaa Afrikaa walaa Habashaa walaa Araba tokkoof hin ergamne eenyu Israa'el duwwaaf malee hin ergamne jee ka dubbate Iyesuus ati intalti Oromoo waaqettee waaqayyisaa jirtu. Qo'aa dhaggeeffadhaa asittis immoo Waaqayyotu Israa'eliif ergame dhaggeeffadhaa isiniin dubbisa bakka kana. Waaqayyo saba isaatii fi araaramuu isaa jedha mata dureensaa. Waaqayyo inni isin furee jedha. Inni qulqulluun jedha. Kan Israa'elii ani isiniif jedhee jedha. Kan Israa'elii yaani Israa'el yeroo jedhamu hundumaa biyya lafaa kana jechuudha yaani. yaani miti amantii haasoo jirra malee nuti. Kunoo isinitti maal jira? Dhageeffadhume amantii haasoo jirra malee janaa miti. Yaaniin dhiisi amantii keessa akkiniin siin jee. Yaani jechuun akka arabaatti ni beektu hundi keessaniyyuu. Dhageeffadhume Janaas yaani jechuun kana jechuudha. Dhageeffadhume siifin. Yaani jechuun kana jechuu afaan Arabaatiin. Isin sorry bakka isiniif hin galanne maal akka ta'e dhageeffadhume waan akkasii waan akkasii himaa dhageeffadhu michiyyoo Isaayyaas raajichaa keessatti Waaqayyoon yeroo inni dubbachaa jiru saba Israa'elitti dubbachaa jira. Waaqayyo kana Yesuus miti jettu Waaqayyo duwwaa fudhattu Yesuusin kuttanii gattaniittu akka keessanitti garuu bakka kanatti maal jedha Waaqayyo inni isin furee inni qulqulluun kan Israa'el jedha. Dhageessanii Waaqayyo isin furee inni biraa inni mee yaaduma keessii deeggaraa dhageeffadhu akkana jaa Waaqayyoon dubbisaame bakka kana mee dhageeffadhu michiyyoo nama yaaduma kun hin deeggariina bakka sana dubbisaame quwwata illaa billah dhageeffadhu keensiin jee inni Israa'eliin eegu hin rafuu jaa Yesuus rafee moo hin rafne
Qo'a kaama waaqayyo kamitti asitti laammasine. Yesus rafe moo hin rafne? Haara fuyyoo malee yeroo sana maaltu ta'e ture? Bakka kan macaafni kee bari inni Israa'eliin eegu hin rafuu jaa. Akkamitti Yesus yattan ati dhuftee waaqayyoon asitti Yesus Israa'eliin Kiristoosii dhaggeeffadhaa waaqadhasi namadhasi hafuura qulqulluudhas isiniin ibsaa isas rafu. Macaafni kee inni Israa'eliin Namatti eegu sin hin fudhatama. rafuu jaa moo hin jiru?